Hi, dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube chaanaalee kootii akkam jirtan naguma keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo yoo ta'u sinillee akka nagaa taatan abdiin qabaa sinijaa har'a mata duree ijoolleen biyya Arabaa jirtu rakkina maalii keessa akka dabartee rakkoo hedduu keessa rakkoo hammana hin jedhamne keessa dabartee akkamitti akka hojjettee akkamitti akka agarsiistu gochaan waan ijoolleen biyya Arabaa hojjettu san viidiyoo hunda osoo hin taane kan ijoodha keessaa jennu waa xiqqoo ishee sin agarsiisuuf deemaa jechuudha. Maaliif ijoolleen biyya Arabaa siqaayii rakkina hedduu keessa dabartee nyaattus dhugdus beeloftus rakkattus dabaddabamtus waa hunda keessa dabarteeti kan of jijjiirtee biyya jijjiirtee maatii ishee jijjiirtu jechuudha. Girgiddaa dhiquun yaa hafuu, mana qulqulleessuun yaa hafuu, minxaafii dhiquu yaa hafuu, kafana miiccuu, tokkosuu, kun hundumti isaa shinti beetii dhiquun yaa hafuu, kafanni guyyaa guyyaadhaan kan dhiqamu mana Arabaa keessatti, nyaanni guyyaa guyyaadhaan akka Itoophiyaa san gaaf tokko beddeena tolchite, gaaf tokko lafa oolte beddeena gaafa sadaffaan tolchitu. Nyaanni biyya Arabaa guyyaa guyyaadhaan jijjiiramee guyyaatti yeroo lama yeroo shan jijjiiramee kan hojjetamu jechuudha. Kana hunda keessa siqaayii kana hunda keessa dabartee kana biratti kabaja hin argattu. Namni kabaja kan argatu biyya ofii irratti malee biyya ormaa irratti kabaja hin argatu. Siqaayii rakkina hedduudha kan keessa darbu jechuudha. Maaliif ergaan kun ijoollee shamarranii ganaa duuba kan jiraniif barumsa ta'a. Dura biyyaan bahuun dura rakkina akkamiitu namaa hojii akkamii tan dandeetti qaba hojii akkamiirratti dalaginaa wayyaa biyya Arabaa hundeeme moo biyya koo keessatti dalaginaa wayyaa kan jedhu adda baafattee beekuu qabdi jechuudha. Maaliif biyya baanii rakkoo hedduutu nama qunnama rakkoo kan keenya namoonni argu waaqayyo qofa kan nu argu. Silasi hamma tawassanii tokko mee viidiyoo sin agarsiisa. Daawwadhaa. Like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Maarree dhaggeeffattoota kabajamtoota koo viidiyichi kana fakkaata. Iskemii wanta biraatii miti. Mana dhiquun yaa hafuu, kafana miiccuun yaa hafuu, girgiddumallee qulqulleessuun yaa hafuu. Amma qodaa kana hunda sa'aatii meeqatti fixxe? Dugdi ishee citee osoo ilmoo hin horatin odoo heerumtee jireenya ishee keessa qabdee baqa oduma nuuroo horatinuu guddaamtee jechuudha. Karaa biraatiin baay'ee miidhamtee jechuudha. Maaliif baay'ee namatti agama akka kootitti baay'een gaddisii baay'ee natti agameesi. Lammii koo saba koo dhiiga koo Rabbiin boodaa jirtanitti obsa siniif haa kennu, gulbata siniif haa kennu. Sin anis nama abdannee yookiin lafa abdanneeti miti kan biyya baane waaqayyoo abdanneeti. Inni hunda keenyaafuu obsa isaanuuf haa kennu. Rabbiin obsa isaanuuf haa kennu. Rabbiin gulbata isaanuuf haa kennu. Akka gaddine kanaan hin hafnu. Gaaf tokko biyya keenyatti gallee dukkana kana keessa ifatti bahuu dandeenya. Har'a dukkana keessa jirra jennee raawwanne waaqayyo ammasagganuu hin dhiifnu.
boru ifatti bahuu dandeenya waan ta'eef. Lammii koo Waaqayyoon bakka jirtanitti sinaa eegu, sifaana yaa ta'u, gulbata isaa siniif haa kennu. Inna jajjabina siniif hawaa, jajjabaadhaadha, kutadhaadha, hojjedhaadha. Namni rakkina baay'ee arge, namni rakkina hedduu arge boru nama biraatiifis hinnaa waan ta'eef Waaqayyoon obsa nuuf haa kennu sinin jedha. Inna ana baay'ee namatti dhagama. Ganama kan kaatu sa'aatii 6 sa'aatii 6 akka biyya Arabaatitti akka Itoophiyaatti immoo sa'a 2 jechuudha. Indum yeroo barumsi faa jiraate gaafa sa'a tokkotti faa gaafa sa'a 9tti faa ka'amtu jira. Maaliif ana sinarra ga'ee tanan arge gaa anarras ga'ee jira jechuudha. Amma mallee isa keessan jira jechuudha. Maaliif ani bootaa gaarii jira hadheef lammii koo isa biraa isa rakkatu san jajjabeessuuf bakka keessi koona ka'e. Maaliif baay'ee namatti dhagama. Baay'ee jechuudha. Baay'ee jechuudha. Inna ani beeku gini Waaqayyoon Rabbiin nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Rabbiin nagaan biyya keessanitti sinaa galchu, obsa siniif haa kennu, jajjabaadha. Namni har'a rakkina arge boruun darajaa guddaarra kan ga'u. Nama biraatiif illee hinnaa, nama biraatiif illee hin yaadaaf jechuudha. Namni rakkina arge jechuudha. Na Rabbiin bakka jirtanitti sifaana yaa ta'u. Warri chaanaalee YouTube koo jala jirtan immoo like, share, comment gochuu aniin na jajjabeessadha. Maaliif nuti ijoolleen Oromoo like, share, comment yoo waliif hin goone yoo waliin jajjabeessine yaanni yookiin wanta ani siniif na dhiyeessa jedhee yaade suni gadi bu'aa deemaa jechuudha. Na jajjabeessadha, na cinaa dhaabbadhaadha. Innaa obbolaa koo Waaqayyoon obsa siniif haa kennu hunda caalaa obsa. Takka biyya keessanii baatanii rakkoo hedduu gidiraa hedduudha kan mul'achaa jiru. Waaqayyoon jajjabina siniif hawwa bakka jirtanitti. Rabbiin harka halagaa keessa nagaan gara biyya keenyatti nu haa galchu. Hundi keenya rakkina keessa kan jirru sinin jechuu barbaada. Jajjabina sinii hawwa, sinin jaaladha, sinan kabajaa, jajjabaadhaadha, kutadhaadha, hojjedhaadha. Rakkoo yookiin gidiraa keessa kan jirru kana boru ifatti bahuu dandeenya. Waaqayyoon nu cina dhaabbatee humna nuuf ta'ee nu gargaara. Nuti isa qabna, isa amanneet biyya baane, nama amanneeti nuti kan biyya baane. Yaadni kiyya kanarraa kana fakkaatan like, share, comment gochuudhaan na jajjabeessadha. Ijoolleen hedduu seentanii baatanii namu like kan na go'e hin jiru. Warri gootan immoo guddaa galatoomaa, sinan jaaladha, sinan kabajaa, naaf jiraadha, umurii dheeradha. Warri like hin goone immoo like naaf godhaadha, laaltanii hin bahinaa. Na jajjabeessadha, sinirraa kanan barbaadu jajjabina. Inna bye. Odeeffannoon kee kanarraa kanuma irratti xumuramu. Bye.